Maaligaa? Yaa aboo Dhaabbu. Afaaniin baasin jalatti isin sissiqinaa. Waa'ee sabaa saniif deemtaami? eessanumaaf deema bara? An kophaati jalaal. An safwaani malee kophaati saba guutuu miti. Waa'ee sabaa kophaati akkam godheen deemuu ni danda'an. Dhaabbuun har'aa. Ani safwaani malee sabaa miti naan jedhaa jirtaa sira? Kana achumatti dhiisiti waan guyyaa siin jedhe akkam gootee jirta mari'attanii? Eenyu wajjin mari'adha? Abdii wajjinoo? Abdiin saba dabalamee abdii yoom waa'ee sabaa hojjetaa fi waa'ee sabaa dubbataa dhageessati. Abdiin halkanii guyyaa nyaatee dhugee rafuma malee maal isaati agarte abdii? Yaa aboo mucaa kanatti dhiyaattee maan gorsine maa of hin barsiisne? Kan barsiisne kan dhiisnasa namni sabaaf dhaabbatu halkanii guyyaa qoonqoo nyaateetuma rafee ka'ee nyaatee rafee sagaraa dhaqee kanuma bakka isa hojii amma walitti ida'amneeti saba jaamna hoggaasan. Yaa obboleessa kiyya siin gallee bar ka biyya keessa jiru laphee ofii baasatiin bar rasaasaaf of kennaa jira. Inni immoo daabboo nyaatee ciisuu osoo hin ta'initti sagalee uummata keenyaa ta'e yoo danda'e mallaqaan qarqaaree yookiin immoo yaadaan qarqaaree saba keenya san rakkoo san keessaa baasuuf ka miidhame ka luyiti miidhame ka qaamni isaa hir'atee jedhe mallaqa qarqaaree baasnee jechuudha saba keenya yaalachuu qabna malee daabboo nyaataniitiin ciisuun immoo bu'aan qabu kan ammoo siif balleesse gorsitee kararratti deebisuu qabda malee. Eenyutu gorfama se eenyuun gorfama naan jetta abdii gorfama. Hooma ajaa'ibaa fidde abdiin amma nama gorfamu sila. Abdiin akkamiin gorfamne maaliin inni namaa miti waan namni jedhuun hin dhaga'u. Egaa ka gorfamu taate haa. Akkas taanaan anaaf hin dhabini. Beenu haa walumaan deemnee gorsina akkas taanaan. Nu yaasi abdirraa abdii murannu. Seenaa. Jaartii abdii. Jaartii abdii jettan isaa. Jaartii haadha hirribaa naan hin jettani maqaa bareechitaniit immoo jaartii abdii naan jettani. Kanaafuu jaartii hirribaa jedhamtaa jechuudha. Rafutti hin jiru mee isa jira. Eessa jira mee sira? Mataan garagarchinaa tun deema mana achaan ture maalaa. Mana hirribaa dhiisee kara biraa rabaa jechuudha. Nu yaasi gaabbee. Inni bootaan maal fidatti bakkuma argatetti jigaa akka muka dulloomee. Tola jaartii hirribaa maaltu si yaachisa akkanatti? Maal taate moo ati? Wal loltanii? Maal jetteeti immoo? Jaartii hirribaa naan jettaa jettee mana dhuftee na arrabsuu barbaadde? Hayi. Inni wayii siin jee siitu jee dura. Kana qofatu sammuun nan dalagu jedha lakkaa'ee tan namni dhaabbatee deemu guutuu sammuun hin dalagu. Inni hirriba waan jaalatuuf abbaa hirribaa jedhaa isin hin jedhe malee ani jaartii hirribaati miti. Hundaafuu ana dubbii na barbaade dhuftan moo abdii barbaade dhuftan. Abdii yoo barbaaddan achi jira deemaa narraa. Hai. Nama kana waan sabaatii meelaan. Hai. Nama kana daabboo afaanii hin buufatin. Nama kanaati waan sabaatiif nu wajji dhaabbateetta. Meelaan daabboo afaan kaayyatee afaan hin buufanne. Yaa abdii makana irraa abdii murannu jenneeti bal. Laal waa meeqatu jiraati ka yaadu qabdu laal. Tokkoffaa ka saba gurguratu ka garaaf jedheetiin mallaqa fudhateetiin saba isaa deebi'ee saba isaa wanjaleetiin baaseetiin mana hidhaatti ficciisaa jiru. Qeeroo ajjeesisaa jiru. Ka akkanaa kana kunoo. Akka isaa kan daabboo afaan kaatee rafee obboleessi. Abdii. Amma akka isaa miliyoona meeqaa jira akkanatti daabboo afaan kaatee ciisu. Isaanii wajji saabbamnee miliyoona 50 akkam jetta gaa. Abdii. Hin dhagahu laal. Yaa obboleessi. Abdii. Laal osoo laal qeerroo akka isaan osoo biratti ajjeesan hin dhagahu laal. Yaa aboo Abdii. Abdii Khey la yoom rafta. Kana kun laal sabni keenya akkasitti kun dhiiniyaa kun mana hidhaatitti dhuma inni daabboo afaan kaatee sitti na rafu. Abdii. Abdii Khey mee. Abbaa sinuu gara nama nyaattan tan nama maraatee waliin maraattan. Mee waan hin jee abbaa mana keetiiti gaa sii beekaati. Inni hirriiba akkamikkaa itti iyyine dhago bishaan itti naqanii. Sinirree garaa na nyaattani daabboodhuma afaan isaatiin nyaatamtu tana garaa nama nyaata. Daabboo afaan fuutan malee inni hirriba akkamu. Tana moo? Boo? Akka xuuxxoo kinoo qabateetuma akkumatti ciisa. Kun qabsaa'aa daabbootuma iyyuu haa. Yaa aboo. Singirattuu qabsaa'aa biyya jettanitti dhuftanii? Abdii. Daabboo biyyamtuu akkamu. Abdii. Maal fakkaatu as ciisee
kiyya jedha. Abdi sabni keenya biyyaadhumaa jira. Ati asitti daabboo namaa fixaa jirta. Yaa obboleessa kiyya dhiigni saba keettis hin mararu. Ilaayoon nyaattame. Ilaayoon nyaattame. Kana fixaa fi Dhiiga saba keetii ilaaltee ilaayoon gasii liqimsite lubbuun ta'e sana akkamitti gasii liqimsite. Dhiiga lammii keetii ka qeerroo osoo inni akkasitti dhangala'u. Daabboo akkam nyaataati? daabboo midhaanii nyaadha kaa. Maal hojjechuu barbaaddan? Ka akka keetii kana wajjin lakkaa'amneeti bar miliyoona 50 akka ta'an. Kanaas ana keessaa isaa bakka. Qoyaa maal taatan isin hirribaana kaastan daabboo kiyyarraa fudhattan maal barbaaddan halkanii maal na biraa gootan dhiiroo. Maal na biraa gootan jette? Obboleessa kiyya saba keenya biyya keenya alaa qeerroon keenya dhiigni isaa dhangala'aa kun madaawee kun mana hidhaatitti shamee kun nyaata malee bulee haati ilmoo dhabdee na dhageeffadhu. Maal godhinaan jetta? Na dhageeffadhu maal godhinaan jetta jetta? Ati qubaan qabdu hanga har'aan kana magaalama kana keessa naa teetta. Chabii maal na biraa barbaadde daabboo keessa nyaachuu dhuftee. Daabboo maalii miti biyyee nyaatta? Dhageeffadhu. Maal jedha? Waamicha Oromoota biyya Yaman magaalaa sanaa fi naannawa isheetti argamtu hundaaf sanyii duguggaa ilmaan Oromoo irratti mootummaan Itiyoophiyaa finiinsaa lammiiwwanii ilmaan Oromoo kan biyya keessatti dhumaa jiraniif akkasuma hayyoota siyaasaa mana hidhaa keessatti dararamaa jiranii fi sagalee akka taanuu fi akkasumas jechuudha ilmaan Oromoo kan madaa'aniif qarqaarsa lammummaa akka goonuuf guyyaa 4 ji'a 9 bara 2020 jechuudha bakkeen saalaa lulaa joolaa asarii fi sabaafoon jidduutti yookiin Plaazaa Hotel bira jechuudha. Kanaaf lakkoofsi bilbilas jala kanas kaa'amee jira jechuudha. Asirraa fudhateetiin bilbiluu dandeessa jechuudha. Kanaaf nuti wanta mootaa kana dhufneef jechuudha. Achitti argamu jechuu barbaadde. Achitti argamte jechuudha waan qabdurraa sagalee keetiniif mallaqa kee baastee lammii kee jechuudha ka madaawaniitiin hospitaala garagaraa keessatti wal'aansa osoo argatanii turan jechuudha. Isaaniif akka sagalee taatu akka mallaqa birriitti akkasumaan taane jechuudha. Isaaf ni fayyada. Achitti dhukkubsatee achi jiru kanaaf. Yeroo hunda asteettee daabboo kana nyaachuu waan daabboo kanaan bitattu kana lammii keetiif yoo ergite si fayyadaa jechuudha. Kanaaf laal qaxaroo guyyaa ati jette kanatti mucayyoo wayii waliin waan qabuuf dhufuu hin danda'u. Gargaarsa san keessatti argamuu hin danda'u. Hin xaarinaa deemaa na bira. Mucayyoo jedhee barri hin dhageessanii mucayyoo maali? Mucayyoo adaadaati yaada. dhageessa. Mucayyoo adaadaati. Hin danda'u na biraa deemaa isin. Amma deemtee saba kan gargaartu. Fidi daabboo deemii isin jedhe. Hin gargaartu. Hin gargaaru. Ati reefu naan jette. Abdiin hin dhaga'u naan jettee turte. Sa'aafituu hin qabnu faayidaa. Sa'aafituu qabnu obboleettii keenya. Nagaan turamee amma Jaartii abdii jaartii ribaa. Kaateen waliin hin deemtu. amma hirriba ariifadhee jira. Ariifadhee akka ajaa'ibaa kanatti hirriba irraan kaaftan san deema namirraa deema. Hin deemu deema. Hin deemtu. Saba kan gargaartuumi. Lammii kee kan dhiigaa jiru gargaartu. Abbaan gargaaru jedhe deema. Tole nu yaasi abbi lammii keenya dafnee dhaqqaban. Guyyaan tokko ni dhufa. Akkas jettee abdii egaa akkas ta'eeti lammii keetiif dhiiguuf feetumi ani deemee saba kiyya barbaada ati saasuma ciisitoon nama daabboo kana sitti fidu nama bishaan sitti fidu eeggadhaan saba kiyyan gargaara har'a booda hargaa kenna maal si waliin hin deemu isaan waliin an deema. Wajjin deema anillee isaan moo akkas ta'a. Eentu daabboo naa kennaree anillee isuma wajjin deema akkas taanaan. Haa? Anillee jarma waliin deemee uummata kiyya gargaaru naa wayyaa'u akkama maan tura birrii tanallee baasuu hin barbaanne maanuma abbaa kiyyaa ta'a jaartii kiyya dhabuurra dhaqee uummata kiyya kana gargaaruutu naa caala. Na eegaa dhufee si wajjin gargaara anillee na eegaa. Egaa akkuma dhageettan jechaadha guyyaa Seepteembar 4 jechaadha Yaman magaalaa sanaa keessatti akka hin hafne lammiidhaaf kan jedhu jechaadha gargaarsaaf qophii hundi xumuramee jira jechaadha. Egaa hordoftootaa fi daawwattoota keenya ilmaan Oromoo kan addunyaa reertan hundaafuu akkasumatti keessaafuu warra biyya Yaman magaalaa San'aa fi naannawaa ishiitti argamtan hundi keessanuu guyyaa gartee lammiif gartee sababa godhachuudhaan obboleeyyan keenya qeerroo biyya gartee dhumaa jirtu madaawaa jirtu nuuf ja'anii gartee isaan achitti nuuf ja'anii Oromummaa tana ja'anii foon lafee teenyaaf ja'anii achitti lafeen isaanii cabaa jirtu dhiiga isaaniitiif ja'anii dhiigni isaanii dhangala'aa jiru saniif jecha guyyaa Seepteembar 4 guyyaa Jum'aa gartee torbaan
jum'aa amma boruu kan odoon ta'in jum'aa dhufu magaalaa Yaman San'aa Saalata Lulaa kan jedhamutti asaritti kan argamu qophii addaa qophaa'ee gartee qeeroo teenya gargaaruuf maaliif gartee kiniina takka dhukkubbii isaanii san isaan nu jecha laalatan san maaliif gartee irraan ittisne 100 takka 1000 takka 500 waan kana 100 takka fi 1000 takka gartee waan biraattuu ni baasna waan adda addaattuu ni baasna garuu isaaniif yoo laaluma xiqqoo sanuu laaluma sanuu irraa ittiste jenneeti waan kana akka qophaa'u ta'ee jira wanni kun eega qophaa'eefu irra hirmaannee gartee qeeroo teenya biraa dhaabbannu saba keenya biraa dhaabbannu yoo har'aan tana nuti isaan bira dhaabbannee gartee isaanillee nama ni qabnaa jedhanii hamileedhaan gartee falmachuu danda'anii rakkoo addaa keessa jiranii rakkoo tan akka irraa ittisnuuf isaan cina akka dhaabbannu kabajamtoota gartee baqattoota magaalaa Yaman San'aa keessa jirtan akka nurraa nafne inshaallah guyyaa san akka qeeroo teenya bira dhaabbannee waan gaariidhaan akka boonsinu abdii qabna galatooma. Okay, yooyyaa jennee jirra. Akkuma isaan jedhan jechuudha Seentembara 4 baatii 9 jechuudha bara 2020 asar jechuudha sara lol ka jedhu keessatti akka wal agarru achitti wal garree jechuudha baqattoonni Yaman jechuudha magaalaa sanaa fi naannawa isaanii jiran achi dhuftaniitiin qarshii 50 irraa kaaftanii hanga qabdanirraa jechuudha waan qabdanirraa yoo kennitan yoo hin qabnes immoo achi dheetaniitiin uummata keenyaaf yoo sagalee taatan baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Fakkeenyaaf jechuudha warri biyya keessa qaama ofii qaama miidhamaa ta'aniitiin fuulduratti ba'anii lolaniitiin saba isaaniitiif dhumaa jiran jechuudha waan oromummaan isaanii itti mi'ooftuuf jechuudha. Sabni keenya Oromoon jechuudha yoomiyyuu amantiidhaan waliin qoodnu jechuudha nuti oromummaa keenya beekna malee waan biraa hin beeknu. Kanaaf akkuma kana jechuudha akkuma nuti amma qophii kana qopheessineetiin gaafa guyyaa 4 wal geennu nurraa fakkeenyaaf fudhatanii jechuudha warri biyyoota guddatanii fi biyyoota garaagaraa keessa jirtan lammii keessaniif akka bakka buutan akka qarqaartan asumaan dhaamsa dabarsaa gaafa guyyaa 4 akka nurraa namne achitti wal agarraa waan jiru immoo wajjin mari'anneetiin saba keenya bira dhaabbanna jedha nagaan naaf jiraadha. Egaa akkuma isiniin jedhanitti hundi keessanuu walii magaalaa sanaa keessa jirtan guyyaa sana akka nu jalaa hin hafne jallee dhaamsa isinitti dhaamsannaa hundi keessanuu hanga dandeessaniin tun xiqqaadhaa tun guddaadhaa odoo hin jedhin hanga humna keessanii akka saba keessan gargaartan isiniin jennee dhaamsa isinitti dhaammannee jirra. Hundi keessanuu saba keessan cinaa dhaabbadhaa isiniin jenna nurraa hin hafinaa guyyaa san galatoomaa isiniin jenna. Gaafa guyyaa 4 jummata Akka nurraa hin hafne. lammiidha. Yaaddotii gammoojjii dhakaraan si dooyate jiboolee abbaa kootii haala gaatu fooyate. Yaaddotii gammoojjii dhakaraan si dooyate jiboolee abbaa kootii haala gaatu fooyate. Abshir mirgi keetumaa jiboo boorataa gaara boorataa booree baasu siifuu garaa naara. Ndeeboon kalee deebitee akka gootu beektatu yaabbaa burree shimala karra saasamoo.